Warahmatullahi wabarakatuh. Jinniin afaan Siiriyaaniitiin dubbatti. Afaan qe'ee jirtutu isin dubbatti. Afaan Oromoo yoo Arabaa hojii jiraate afaan Arabaa, yoo Ingilizii hojii jiraate Ingiliffaa. Qe'ee jirtu afaan isaa hunda ni dubbatti. Jinniin afaan Siiriyaanii dubbatti yoo niin juuf maali? Zukrufni afaan Siiriyaaniitiin barraawa. Jinniin hundi saniif gartee afaan Siiriyaanii beekuu qabdi jechuudha. Afaan Siiriyaanii dubbattiin akkasitti haa jechuudha. Gaaffii biraatiin isinii qaba. Fakkeenyaaf barruun afaan Arabaa, barruun Ingiliffaa, barruun gartee afaan Amaaraa, barruuleen gartee adda addaa akkuma agartu qubeelee adda addaatiin qubee garaagarummaa qabduun barraawa. Irra loohal mahfuud irratti barruuleen hundi ni jirti. Waa'een jireenya addunyaa tanaa. Afaan kamiin loohal mahfuud irratti barraawee malaayikaan afaan kamiin gartee loohal mahfuud irraa fuutee ilma namaatitti dhaamsa fitti. Salaamu alaikum.